Disnos kun bala hamal. Hattoota jabootu heduu bara waan ta'eef isheen beektee miti kan kana gochaa jiru. Yoo dhuguma namummaa qabaattee wanta kana ofirraa hattee gargaaruu dandeenya nu ilmaan Oromoo biraa tokko tokko buunaan mucaa kana bakka guddaan ga'uu dandeenya. Yoo dhuguma qulqulluu taate dhugaa kana baaftee dubbatan. Kalaas kanumaan. Okay, yaada laloorratti yaadi isaa baay'ee yaada bareedaadha. Garuu isa duuba ishee sana jiru beekuudhaaf ishee jabeessinee qabuutu barbaachisa sii galee. Akkaataatti isa duuba ishee jiru sana barru waan hin qabneef kallattii nama duuba ishee jiru ittiin argannu isheedhaaf ishee qofadha. Yoo har'a waa'ee isheen dubbanne ammas warri dubbii babbareechifachuu barbaadanii mucaa kana namni irratti duulaa jiru hin jiru. Tokkoof tokko badii dalagame irratti dubbataa jira. Akka namoota amma quuftuu dudduuba quuftuu 100 qophaa'ee jira akka ishee ta'uuf. Akka wanti kun hin babal'anneef dubbatamaa jira malee mucaan kun already waan balleessiteetti uummata burjaajessiteetti akkuma silaa Maariikoos fa'aa Xurumbanduufaa jedhan seeraanutti gaafatamte utuu biyya seeraa keessa jiraatte. Maaliif uummata burjaajessite? Uummata burjaajessuudhaan himatamte mantalli kun. Kanaaf dudduuba nama ishee dudduuba jiru beekuudhaaf dirqama ishee irraa haasa'uun barbaachisaadha. Ishee qabanna malee ishee qabattu malee nama dudduuba ishee jiru fiduu hin dandeessu. Fakkeenyaaf engadda Mariyaamiin akkamittiin qabne mootii achi baafan. Utuu Mariyaamiin hin qabnu ta'e mootii akkamitti arganna? Kun fakkeenya guddaa isinii ta'uu qaba. Kanaafidha waa'ee ishee dubbachuun kan barbaachise. Suuraa immoo yoo ta'e suuraa bareedaa yoo keessee ati hin da'u. Suuraa ati kaa'uu qabdu saseen arraba seemitirii tokko gadi lolloksite yeroo sirbitu arraba gadi babaastu sanafaa iskiriinshuut gootee safaa fiddee kaa'utu ture. Hin da'um suuraa bareedaa fiddee keesseefatti. Kanaadha carraa nama biraa yoo qabaattan itti fufaa. Takka. Okay. Daqiiqaa lama. Jara keenya mucattiin ammallee ruman deebi'ee dubbadha. Mucattiin gabrummaa jala jirti. Dursamee mucattii sanitti duullee iddoo sanii baafnee mucattii bilisa yoo baafne malee dhugaa tanallee baasuu hin dandeenye. Dhugaan hin ba'ulle immoo haga mucattiin bilisa baatu. Mucattiin gabrummaa jala jirti. Parsantii 75 garee maafiyaa kadhattoota yookiin maafiyaa feemasootatti harkaa qaba. Parsantii 25 mucattii ofii jala deemaa jira. Isa kana godhuuf mucattii kolonii jala ba'uu qabdiin. Dursa mucattii kolonii jala yoo baafne, mucattii bakka sanii yoo baafne, iddoo sanii baafne bilisa baafne erga mucattiin bilisa taateen booda dhugaa argachuu dandeenya yookaan dhugaa yoomuun argamtullee hin argannullee. Bakka saniin ala immoo mucattiin akkana faayidaa takka nuun qabu. Suuraa isii barbaaddu garagalchi saniimi. Mucattiin garee maafiyaa san keessaa yoo hin baane dhugalleen hin baatu wanti dubbatamnu tokkollee gadi hin buutu wanti dubbatamnu tokkollee hojiirran ooltu. Akkuma biraatiin bifa biraatiin jijjiiratee nama waan beene kan biraati irratti duulanii gowwoomsaa irraa nyaataa itti fufu. Dursa mucattii gabrummaa jalaa haa baafnu kallattii kamiin gabrummaa jalaa baafna. Gareen maafiyaa feemasootaa sun mucattii san fuudhanii Oromoodhaaf haa kennanii dura gati. Achiin booda bakkee Oromoo isiif ta'e kaatanii achiin booda itti kaasan. Lammata immoo bakkee amma mucattiin jirtu. Qeerroo bira jirti, Dr. Hawwii bira jirti. Dr. Hawwii mi qeerroo mi innu maafiyaadha isiinuu maafiyaadha. Maal jedhaa turan leengadda? Siiriinatti godhanii narratti duulaa turan jedhaa turan mataan isaanii. Ammas deebisanii bifa sanii wanni sun jijjiiramee jennaan mucattii garagalchanii raawwatanii mucattiif jala kaanii kana godhan. Mucattiin armaan durallee feekii hojjetame malee feekii wanti irratti gahee irratti bobbaafame tokko hin jiru. Waa'ee mucattii dhiisaa mucattii akkamitti kolonii jalaa baafna. Kallattii kamiin isaan jalaa baafnee addatti baafnee dhugaa irraa baafanna isa jedhu qofa irratti dubbadhaan isin jedha xumuradhaan. Sitti waa takkanii carraallee kan Coca-Colaati. Asumaani mucayyoo biiftuu Wallaggaa maal jettu silaa nama rabsitu kana yoo dandeessan mi'uut godha eenyu Wallaggaa jedhamti boontu Wallaggaa jedhamee namni nama rabsu isheellee inni kan biraan kan dubbachuu barbaannu seenaa mucayyoo kana maal fakkaata kan jedhu ijoolleen dubbataa jiru.
mucayyoon kun dura mana arabaa dalagaa turtee jiran. Achi arabaa ji wal dhabdee baatee jiran. Amma erga achi baatee tokkummaan dubbatee ture. Biyya sana keessatti akka seera biyya sanaatti osoo waraqaa duraa sana diliitiin godhin yookaan waraqaan duraa sun hin dhumin bakka isheen duraan turte sun hin dhumin waraqaan hojjetamuu danda'u tokkollee akka hin jirre seeraan beekamaadha. Erga achi baatee jechuudha. Soo wanni mucayyoo kana garbummaa jalaa baasu yoo jiraate takka bakka amma jirtu kana baatee dalagaa akkuma warra kaanii namni waraqaa hin qabne hojjechuu hin danda'a jedhan hojii galchuu ni danda'ama hojii sana galuudha. Achitti hojii ishee garii qabdee dalagattee sirba miidiyaa irraa dhiistee achi yoo dalagatte jireenya ishee jijjiiruu dandeessi. Miidiyaa kana keessaa bahuu dandeessi. Inni kan biraan amma mucayyoon namaan dhageessu jedhe. Qeerroonti mucaan bira jiru ji'a afuraffaa bira taa'aa jirti miti. Ani kana booddee harka keessaa fudhadhe. Hin beekwanii icciitii baay'ina dhostee jirti. Akka dhiiraajii wal jalattullee natti hin himne kanaan dura kana beekuu hin qabu. Darbee immoo mucayyoon mana keessaa nu rakkistee nu hin adabamtu. Ijoollee keenya irratti hojjiti adaban qabdu. Maal ka jedhu illee kan isa dubbate adaraa dhiisi. Erga amma kanaa duraa dandeesse sima biraa teessu yoo dandeesse hojii barbaade hojii galchi suuqa faa galchi maal jennee gorsaa turre jechuudha. Inni na biraa deemsaa maal warra rakkadhee jedhaa ture. Mucayyoon kan duraanuu mana rabaatii maaliif baate takka. Amma qeerroo wajjinii mucaa amma bira jiru akka abbaaf haadhaa ta'ee gargaaraa jiru kana wajjin maaliif wal dhabaa jiru maaliif narraa deemsisaa jedhaa jira. Nuti mucayyoon kun yoo nama taate ni barbaadna. Yoo isheen borbaatee hojii hojjetattee nama taate barbaadna. Maqaa gandaa keessaa baatee miidiyaa ajandaa kana keessaa baatee. Garuu sana gochuuf immoo ammallee Oromoon irratti ka'ee jira. Nu warra asitti dubbatu duwwaa osoo hin taane wanni isheen Muzammilii wajjin mari'atanii godhan sun dhugaadha taanaan wanni sun ajandaa guddaa ta'uuf deema. Maaliif waan kana qopheessan ka jedhu gana irratti qorannaa jechuudha. Fakkeenyaaf qarshiin 5,000 suni sobanii araba harkaa baasuuf jedhanii uummata harkaa funaananii Muzammil nan nyaadhee erga dhugaa baasuu ta'e jedhee dubbate mucaan kun. Waan kana akka salphaatti ilaaltanii yoo waan kana akka salphaatti ilaaltanii waan kana caalu hojjechuuf deemu kana booddee namni kan biraan illee ba'ee waan nuti hin beekne dhufee walitti nu naqee uummata keenya qabee akka barbaade gochuu danda'a. Giruuppii maafiyaa 220 dheengadda ijoollee biyya keessaa qalaa ture warruma kana dhokatee deemu kana jechuu barbaadeeti. Kanaaf gaafa ajandaan tokko miidiyaa irratti dhufu akkuma salphaatti ilaalina. Nama kana hin beektan, ciniintanii hin beektan, amala isaa hin beektan, nama kan gaangisteeraa aakti godhu asirra taa'ee akka dhiiraatti aakti godhu kana in ilaaltu waa isheen gochaa jirtu mucayyoon kun. Kana keessaa baatee nuti akka isheen nama taatu barbaanna malee akka isheen miidhamtu hin barbaannu. Kana quba nu qabaadha. Garummaa haa ta'u malee ajendaan amma deemaa jiru kun dhugaadha yoo ta'e ani yoomuu jila ammallee dhaabbachuuf hin deemu. Uuman dubbadha bakka hin deemutti. Ana duwwaa mooti kan dubbataa jiru. Warra feemisaa irraa dubbataa jiru. Even warra feemisaa rifatanii warra kaasilii fa'aa warra kaleessa keesseen kun amma afaan qabatanii taa'aa jiru. Garatti waan kana hiikan wallalanii jechuudha. Makiinam aartee maraachaa jirti. Maan goyoomsite dheengadda maan nutti himne jechaa jirti. Qarshiin irraa akkaawuntii keessaa ba'e kun eessa dhaqe? Namni beektan jirtu? Kana faara dubbattaniittu? Eessa dhaqe? Dhugaan ba'ee jira. Namni isheen akkaawuntii ishee bira ture eenyu? Kanaan dura akkaawuntii namaa harkaan fudhanne. Erga kaafate doolarii 2,337 saantiima 14 eessa dhaqe? Namni kana gaafate jira. Arramoo as deebi'anii sagalee isheen asiliif keessa jira. Qarshiin naa kenname giiftii irratti naa kenname kun nan ga'u. Qarshii biraa gargaarsa biraa naa godhaa jettee sagalee isheen asiliif keessa kun mana tokkummaatti dhageessisaa turan. Nuti waan dhageenye waan dhugaa miidiyaa irra deemaa jiru irraa haasa'aa jirra jechuu barbaadeeti. So kanaaf akka itti quba qabaadha. Duulan barbaachisu namarratti duuluun barbaachisu. Kanumaan dubbiin jiru kanuma kan kana keessaa beeraa ammaaf dubbadhaa isin warri intina qabu. Okay, xiqqoo ishee maamilaa sun ta'in deeqaa tokko duwwaatti dabala. Amma baay'ee yeroo boodaa kana keessa. Kan 29 sun kan isheedha akkaawuntii 29. No, sirriitti kan ishee miti kan nama biraadha. Followersi isaa 80 wayirra jira. 90 wayirra jira. Okay, innaa waan karaa suudii ajandaan gaafa dhufu karaa suudii nutti dhufa ilaala. Yaa uummataa callisaati ilaala. Muka udduu walitti ulee dhiibuun karaa saawudii nutti dhufa. Oromoon walajjeeftii walirraa wantii gootii gaafa jedhamu karaa suudii nutti dhufa. Gaafa immoo Oromoon afattuu turanii karaa kana nutti dhufa. Gaafa immoo ajandaan gurguddaan akkasii gaafa dhufu saawudii wal nutti fida. Guys, waanuma saawudii keessatti bocamu waan isaan wallaalee. Serious wanti dhufu hundumti achii dhufaara guys. Maaf ajandaan ulaatu jarrii baay'ee. Ani koo yeroo baay'ee kan na dhiba. Meesii callisaati ilaala. Gidduu kana immoo Oromoo fottus sinaalu
Maali dhamiisi maal walirraa qabu manni kun? Serious intalli kunis ergamuma wal fakkaataa keessa waan dhufte fakkaata. Faunaa godha waan hin beekne raasee garuu gaafa Taayilaand akkasidha. Deebisee immoo intalli kuni bakka 3-4 dhalattee kunuunti mataa isaa gaaffiidha. Amma fakkeenyaaf namni bakka dhalate tokko inuma beekaa jira. Yoo akka maaliyyuu ta'e biyya abbaa isaatii biyyatti dhalatti eenyuyyuu marfata gahes. Yoo dhugaa soqate jechaadha. Handhuurri keellee sidii. Kanaaf jecha waa'ee biyyaa maalii isheenuu bakka itti dhalatte kana himuu barbaanneedhaaf malee hin beekti. Isheen immoo himachuu barbaadaan jirtu Wallagga keessa gatii uuman beeknee fi bakka garaagaraa himataa jirti. Isaa waa'ee kana. Namni itti fufuu barbaadanii miti kaafadhaamee maca abbush wanta keessatti dabalta yoo jiraate. Wanta ka dubbadhu. Abbusha dubbadhu. Wanti nu ilaallatu istirii jireenya ishee miti. Lafa barbaaddeetti yoo ilaallattu inni kun nun galchu. Inni kun seenaa mataa isheetiidha. Nu ilaallatu. Nu ka barbaannu eega jiraattee eegana rakkadhetti abbaatee rakkina ishee nutti fiddee fi karaa ishee wanta nutti dhufe ajandaa mataa nu naannessu kanatti barbaanna malee bakka feetetti dhalattu istiriin ishee waan barbaadde haa ta'u intala Oromoo qofaa taatu. Sinii gala yaadi koo na hubadhaala. Kana qofa barbaanna. Jimmattis, Harargeettis eessattuu haa dhalattu. Maaltu nu dhibe isa kana? Maaltu nu galchis? Kan nuti barbaannu tokko dhugaa isa kam? Isa isheen uummata keenya ittiin dararaa jirtu kana dhuguma miidhamteeti moo diraamaa hojjechaa jirti sana barbaannee isa bukkee ga'uudha malee istiriin jireenya nun barbaachisu akka kootti jedhee yaada dhiifamu. Istirii ishee dhiisaa jiru. Maqaan sila dhufee jechaadha. Maqaa Amaaraatti baasee. Maqaan sila dhufee maqaa Amaaraatti. Maaf ture makichi Deevid qabattee taanaati. Waa qabattee deemte Romaanii. Xurulee. Barreeffataa Okay. Maalumaafuu maqaan ishee Xuruleedha. Jarana makaan Xurulee nu biratti kabbabuush jedhamtiin jeebar nu biratti dhalatte intalooni. Nu biratti kabbabuush jedhamti Xuruleen sun harruma dhalate malee duraan hin jiru. Akkasitti walla ajandaa waan gargarii namni fooloo barbaadu seetuma kijiba. Intaloon garuu akka jimma taate Mubaarak sagalee qabdee turte. Mubaarak nama 4,000 mokaan dhageessisaa ture. Ishiinuu gubbaa kanarratti fuulositti malee keessan namoota itti dhiyaatutti himaa turte. Ijoolleen jimmaas naannoo ishiidhaa warri bakka dhaloota ishii beekan himaa jiranii. Intaloon Wallaggaa miti. Wallaggas yoo taate Shawas haa taatu bakka fedhe haa taatu Oromoo taa'uu gahaadha. Ishiitu dhossuu ishii santu akka namni jala qoqqotu godhe malee akka intala Oromootti rakkoo qabaatte gargaaramuun uumaan qabu. Garuu osoo rakkatiin kijibdee warri as gubbaadha hattoonni gurguddaanis kan duraan uummata hataa turan sadarkaa uummata hataa turan ishiidhaan naggadanii ittiin tujjaaruuf ittiin sooramuuf ajandaa godhatu.